Namnii fi meeshaaleen biroo maaliif akka elektiriikitiitti nama qaba yookaan nazzara? Falli isaa hoo maali? Akkam jirtu? An Dr. Birboo Caalaati. Har'a kanan isinitti himuu dhufe akkuma reefu isiniif kaasee maaliif namni yeroo tokko meeshaalee dhumti biraa kan akka muka nama furtuu konkolaataa, furtuun balbalaa, qabduun balbalaa wantoonni akkasii kun even harki namaallee maaliif akka yeroo tokko akka elektiriikitiitti nama qabu kan nama nazzaree nama rifachiisu ta'in kun maaliif akka uumamuun isinitti himuu dhufe warri chaanaalii kiyyaa haaraa taatan YouTube chaanaalii kiyya subscribe godha. Kallattumaan gara mata duree har'a qabadhee dhufeettan isin ceesisa. Dhiyoon tana nama hedduun balbala manaa, nama furtuu, PC, balbala konkolaataa fi meeshaaleen biroo garaagaraa innaa tuqan akka isaan nazzaru yookaan immoo rifachiisu himataa turan. Anis karaa keessaa gaafii kana irra deddeebiin gaafatamaan ture. Kanaafin har'a mata duree kana qabadhee dhufe. Tokkoffaa ta'in namnii fi meeshaaleen biroo garaagaraa akka elektiriikitiitti nama qabu yookaan nazzaru kun static shock yookaan immoo static electricity jedhama. Waan kunis kan inni uumamu sababa wal madaaluu dhabuu pirootoonii yookaan positive charge fi elektiroonii yookaan negative charge qaama namaa fi meeshaalee jidduutti uumamurraa kan dhufudha. Kanarraa ka'uun gaafa namni tokko namas ta'ee meeshaa dabarsoo elektiriikii ta'e biraa naannawa isaatti argamu harkaan qabatu chaarjiin namicha keessatti kuufame sun saffisaan gara meeshaa yookaan object sanatti darbuun sagalee wayii fi ifa xinnoollee uumuun namicha rifachiisa. San booda yeroo chaarjiin sun waan qixa madaalawaatti deebi'uuf battala sanatti deebi'ee waan akkasii hin uumamu. Lammaffaa maaltu waan akkasiif nama saaxila? Tokko haala qilleensa gogaa fi qorra keessattuu waqtii bonaa kana jalqaba seensa waqtii bonaa irratti wanti akkanaa ni hammaata. Lammaffaa haala uffannaa. Uffatoonni akka suufii uffatoota gogaa bineensota irraa hojjetaman yookaan kuuls isaan jedhamanii fi uffanni sinteetikii garaagaraa waan akkasiitiif akka nama saaxilanidha kan saayinsiin kun jedhu. Sadaffaa kophee jalli isaa rabar ta'e yookaan gommaa ta'e godhachuun waan akka kanaatiif akka namni tokko saaxilamani godha. Akka chaarjiin negatiivaa gogaa keenya keessatti argamu gara lafaatti keessaa gadi hin yaane waan godhuuf waan kun akka uumamu ni taasisaa jechuudha. Inni biraan maaltu godhamuu qabaan jedhudha. Falli wanta kanaa maali? Tokko uffata jirbiirraa hojjetame yookaan immoo kotokloos oomishame baay'inaan fayyadamuun barbaachisaadha. Lammaffaa kophee jalli isaa gogaa ta'e yookaan leezarii ta'e fayyadamuun ni gorfama. Sadaffaa yeroo tokko mana keessallee yeroo miilan deemuun ni gorfama. Arfaffaa otoo ka'anii namaa fi meeshaalee dabarsoo elektiriikii ta'e kamuu hin tuqin muka yookaan waan bukkee jiru tuttuquun sababni isaas positive charging qaama keenya keessatti kuufame sun dursee akka irratti waan taasisuuf wantoota naannoo keenyatti argaman. Wantoota mukas haa ta'u waan ta'es haa ta'u otoo kaanetoo balbala konkolaataan banin yookaan balbala keenyan banin wantoota naannoo keenyatti argamu kana akka tuttuqamu ni barbaadama jechuudha. Sababni isaas dursee akka irratti waan ta'e barbaadamuuf. Inni biraan otoo konkolaataa keessaa hin bu'in balbala konkolaataa isaan harkaan tuttuqu. Namoota ispeeshaalii konkolaataa qaban kan wanti kun isaan rakkisu otoo konkolaataa isaanii keessaa hin bu'in balbala konkolaataa isaanii tuttuquudhaan hanga keessaa bu'anii deemanitti balbala isaanii tuquudhaan gaafa ka'anii ta'u balbala san banan isaan hin qabu jechuudha. Inni biraan furtuu konkolaataa yookaan immoo manaa fayyadamuudhaan dursanii sibiila biraa tuttuqu. Akka akkuma dura jedhe chaarjii sun akka achi keessaa hir'ifamu akka wal madaaluuf furtuu konkolaataa fayyadamuudhaan yookaan immoo furtuu manaa fayyadamuudhaan balbala biraa tuquun ammas waan kun akka hin uumamne amma tokko ni hir'isaa jechuudha. Inni biraan dibata fayyadamu harka keenya akkuma dura jedhe gogiinsa irraa dhufa wanti kun waan ta'eef wanta nama saaxilu keessaa tokko gogiinsa qilleensaa waan ta'eef dibata fayyadamuudhaan harka ofii dibata garaagaraa fayyadamuudhaan waan kana ammas hir'isuun ni danda'ama. Inni biraan humidifier fayyadamu. Humidifier kana tarii yoo argame ta'e meeshaa humidifier jedhamu kana mana keessa godhachuudhaan akka manni jiidhu yookaan immoo gogiinsi manaa sun akka hir'atu akka godhamu ni gorfama jechuudha. Arfaffaa irratti maaltu waan kun miidhaa ni qaba kan jedhudha. Ta'iin akkanaa kun miidhaa ni qaba kan jedhudha. Ta'iin kun dhiibbaa yookaan miidhaa inni fayyaa namaati irratti geessisu hin jiru. Haa ta'uti garuu wanti kun rifaatuu uumaa yeroo garaagaraa gaafa ta'u garuu
rifaatuu namatti uumetot namni akka balbala yookaan immoo wanta biraa kana yeroo qabu akka inni yaadda'u taasisaa jechuudha. Yaaddootti uumuu danda'a. Sanarraan kan hafe dhiibban inni nama kanarraan gahuu hin jiru yookaan immoo meedikaalii wanti namni kun isa yaaddessu hin jiru jechuudha. Yeroo tokko namoonni hir'ina dhiigaa yookaan immoo hanqina ayiranii tan qabaa. Ana kanaaf wanta akkanaa na qabaa. Wantoota jedhamuun dhiigan na keessaa dhume. Maal kan jedhamu hin jira. Wantoonni akkasii kun hin jiru. Hir'inni dhiigaa waan akkasii hin fidu. Hir'inni dhiigaa waan akkasii fidu. Kun akkuma dura isin jedhe sababa imbalance of charge, positive and negative charging gaafa imbalance ta'u wanti kun uumamaa jechuudha. Gaafa wanti kun uumamu namni sun gaafa waan biraa waan dabarsuu elektirikii ta'e tokko tuqu charge sun dafee ta'u achi keessaa nama san keessaa dafee bahuudhaaf sagalee san uumee akka ibin yeroo tokko balaqqeetti irree uumuu danda'a jechuudha. Isadha malee wantoonni akka hir'ina dhiiga diimaa yookaan immoo dhiiganna keessaa dhume yookaan dhukkuba biraa qabaadhetanii wantoonni jedhan sun sirrii mootii dogoggoraa jechuu dhufanii. Kanaaf wanti nama yaachisu hin jiru. Garuu immoo wantoota amma jenne kana gochuudhaan haala uffataa keenyaa, haala kophee, miiroo tokko miila qullaa deemu, meeshaalee daddabarsuu odoo lafaa kaaniin deemin meeshaa kan dura isinitti hime kana meeshaa biraa akkas naannoo ofiitti waan argamu mukas haa ta'u waan biraa yoo tuttuqame wanti kun inni hidhataa jechuudha. Kanaaf kanneen gochuudha. Sanarraan kana yaadda'uun hin barbaachisu. Ani sarara kanaan isinitti himuu dhufe isuma kana. I think barnoota kana akka jaalattan homaa shakkiin qabu. Barnoota keenya immoo jaalattan like godhaa viidiyoo kana. Akkasumas immoo gaafii biraa qabaattan kommentii jalatti nu barreessaa. Fayyaa ta'aa, fayyaa faaya.